Kunoo Sayidoonii akkuma isin argitanii maal jedhee barreessee poost godhee yuutuuba isaa jalatti baardaar deemee bishaan xinnaa gubbaatti salphadhee. Baardaar deemee bishaan xinnaa gubbaatti salphadhee kun baardaar jechuudha joo. Kunoo bishaanii baardaar natti fakkaate yaa Allah. Koo jedhanni gadolii kun maayinni joo. Kun baardaarii bishaan baardaarii kun. Akkas jedhee gadhiiseera kun akkuma isin argitanii yaa Rabbi nu baasi maal ta'e mucaan nan bade. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Warroota amantii biraatiif ashamaal kafuunii jirtu bakka jirtanitti nageenya Rabbii isin faana jiraatu annagaa kooti galata Rabbii bakka jiraattan isiniin jechuun barbaada. Akkuma poostii Sa'idoo kana argitan jechuudha. Rakkoo cimaa keessa jiranatti fakkaata Sa'idoon wallaahi Rabbi siif haa laaffisu inshaallah bismillah du'aa godhaa fi wallaahi afaan soommanaa kanaanii warri soomtanis ijoollee warri kiristaanaa soomatti jirtu akkasumas ijoollee warri musliimaas soomatti jira waan ta'eef du'aa godhaa fi akkanii nagaan deebi'ee galu Rabbiin nagaan si haa gashu Sa'idoo keenya Rabbiin nagaan biyya keetti si baase biyya keetti Rabbiin nagaan si haa gashu daa'ima keellee barbaadullee jaartii keellee barbaadu Rabbiin siif haa mul'isu siin jedha Rabbiin garaa siif haa laaffisu. Wallahi du'aa godhaa fi amma dandeessanii amma dandeetti qabdan du'aa godhaa fi akka Rabbi nagaan galchu ilmi dhiiraa tokko hin ba'a malee akkatti galu hin beekanii bakka inni deemee jiru immoo bakka rakkisaadha bakka yaaddoodha jechuudha sababa ijoollee isaatiitiif sababa haadha manaa isaa ganamaatiif jedheeti kan inni biyyaa bahe jechuudha wallahi du'aa godhaa fi kun akkuma argitanii bishaan xiqqaa baardaarirra jira jedhee hedduu tokko ulfaata dhugaa Rabbii baay'ee tokko ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuu fi baardaar sana ijoolleen keenya hin jiru natti fakkaata ijoolleen keenya waraanaaf naannoo sanaaf bishaan baardaar irra ta'an suni hin jiru natti fakkaata ijoolleen keenya iyyuu waanuma jiran natti fakkaata dhugaa Rabbiitu dadawwalanii yaafatanii bareedaadha namoonni keenya achi jiranii malee hedduu tokko ulfaataadha kunoo akka inni haasa'aa jirutti maaltu mudate laataa nyaatu nan badee. Mee maalumatu mudate laata jaratu qabatee moo hin qabatu bara wanti maxxaaqiyaa Oromiyaa qabatee dhaqaa maxxaaqiyaa isaanii hin dabartu bara maxxaaqiyaa malee Sa'idoon ofuma akkuma jaamaatti bil jedhee moo bahee deema malee dhugaa Rabbii hin darbani bara maxxaaqiyaa biyya Ormaati maaliif deemtaa sababiin kee maali jedhu bara yoo namni duukaa jiraate laa kan inni darbuu danda'u yoo namni firri Sumayyaa duukaa jiraate darbuu hin danda'a jechuudha wallaahi akkasitti baay'ee tokko rakkata. Inni ulfaata bakka hin beektu maali kellaa irratti fattashaan hin jira magaalaa tokko baatee magaalaa tokko dhaquu irratti iyyuu kellaan si qabataa jechuudha. Isa kana yookaan qabamuu danda'a yookaan poolisii qabee ta'uu danda'a fattashaa irratti qabama ta'a. Ani gurraacha maalla godhu jedhee bara dhugaa Rabbii ani gurraacha maalla godhu gurraachummaadhaan miti inni utuma beeku bakka Sa'idoon deemee abidda keessa bu'ee hin beeku ani dhugaa Rabbii mee viidiyoo gannuu dhiisuun isaa hin oolu gaa hundaaf iyyuu ni yaafannaa. Alatti barreesseen gaafadha telegiraamiidhaanii rakkoodha wallaahi rakkoo guddaa dhugaa Rabbii rakkoo kana keessalleetu dhuftee argite yoo Sumayyaan dhugaa Rabbii baasuu hin dandeessi yoo dhufte yoo isaan qabanii bakka bishaanii kanatti qabanii hidhanii Sumayyaa yoo dhufte baasuu hin dandeessi maaliif isheen maxxaaqiyaa biyya sanaa qabdi waan ta'eedhaaf rakkoo ulfaataadhaan ijoollee keenya dhugaa Rabbii du'aa godhaaf malee baay'ee tokko nama yaaddeessa ishee dhugaa Rabbii ijoolleen itti farrisaa turtan kaleessa rakkoo keessa jira Sa'idoon jechaa turtanii inni isin farriftanii noolleeyyuu dhugaa Rabbii maal goonaaf dhugaa waan goonoo amma maal goonaa maal gochuu dandeenya reenu tufuma afaan inni jina malee du'aa gochuufiidha malee immoo waan goonuu hin qabnu Rabbii ijoollee isaatti deebisu ijoollee isaatti jedhee otoo walii gaffiiguu ana nyaatu katamaadhaaf katamaatti utuu darbuu magaalaatti utuu fiiguu xiyyaaraan utuu deemu makiinaatu ta'ellee rakkoon qabu hunduma gubate bargaraansaa gubataadha madaadha bar dhugaa Rabbii abidda keessa darbatamee bu'ee barana waan rakkate hin beeku malee dhugaa Rabbii barana abidda keessa bu'ee Rabbummaan abidda kana keessaa isaa baasu dhugaa Rabbii du'aa godhaa fi dhugaa Rabbii ana garaana nyaatee iyyuu maaluma mudate laatanaa nyaatu anaa nyaatu dhugaa Rabbii miskiina wallaahi. Baardaaritti wanni qabdi na fakkaata bishaan guddaa qabdi baardaariin kuni ayattan beekaa baardaarii kana baardaar ishee godhanii dhugaa Rabbii mee matta buutu kaasa iddootti maal goone si waan goonu qabnaa eebu'aa dhaqu Rabbumaan kadhachuu fi malee waan goonu qabnu dhugaa Rabbii
Sumayyaa koo maaloo gara laafiif rabbeedhi. Rabbuma soomana kana qabdee soomana kana jettee amantii kee hin jijjiirradhu soomanuma kana soomaa jettu kanaa jedheeti Sumayyaadha gara laafiif Sa'idoodha maaloo. Ayyaa rabbii bari ijoolleen kaleessa Sa'idoon viidiyoo gadhiise kaleessa viidiyoo gadhiise jechaa turtanii koomentii keessan tokko jalatti nan argaa. Sa'idoon kan viidiyoo gadhiisu akka keenyaa miti bar Sa'idoo miti warra amma yuutuubii of danda'ee viidiyoo mataa isaanii hojjetu. Sa'aatii barbaadanitti viidiyoo hojjetanii lafa kaa'aniitu yookaan fe'atanii kiroomii keessa kaa'uu danda'u yookaan immoo waraabanii edit godhanii gaalaarii keessa keewwatanii sa'aatii barbaadanitti sa'aatii firii jiranitti viidiyoo gadhiisuu danda'u jechuudha. Borri viidiyoo dhuunfaa hojjetu. Nuti amma isaanirraa waan hojjennuu fi sa'aatima isaan viidiyoo gadhiisanitti waan isaanirraa argine finnee haasofna. Malee akka keenyaa miti isaan amma viidiyoo dhuunfaa hojjetanii namni sa'aatii barbaadetti gadhiisuu danda'a. Amma kaleessa fayyoo tokkotti argeen ture koomentii. Sa'idoon deeme minaamin isheen dubbattu hin sobda Sa'idoon guyyaa viidiyoo gadhiisee jechaa turtanii. Sa'idoon sa'aatii barbaadetti viidiyoo mataa isaatiitu waan ta'eef sa'aatii barbaadetti viidiyoo gadhiisa. Garuu namni mootuu oduu quban qabaatiin hin haasa'u. Kanaaf jennaan hedduu tokko ulfaataadha hundaafiyyuu jechuudha. Rabbiin haa laaffisuu fi rabbiin isaa milkeessu malee maadheen gaddan agarree maa ayyuutti yeroo itti nagaa dhaamee deeme acha of dudduuba deebi'eeseetamoo garbeetti namni kun akkuma inni itti haasa'u wallaale of dudduuba deebi'eeseetanii hin deeme bara yeroo sana yeroo itti ayyuutti nagaa dhaame sana dhugumaan deeme isin garuu waan inni of dudduuba deebi'ee isinitti fakkaate Sa'idoon hin deemneen soba Sa'idoon hin deemneen soba. Jechaa turtanii ammoo gamaal jetture ammas soba jetture sidaanuma rakkattanii uummata koomentii tokko illee galaa fi dhugaa rabbii amma du'aa godhaafi du'aa kaasaa jedhanii du'aa godhaafi raamadana kanaan inshaallah biisimallaa du'aa hunda keessaniyyuu haa qeebalamtu malee hedduu tokko ulfaataadha anaa nyaatu haadha isaa dhugaa rabbii garaana nyaateeyyuu. Sa'idoo keenya rabbiin nagaan si haga shubbo rabbiin nagaan ilmoo keessatti ilmoo kanaaf jettee joonjoftee ilmoo kanaaf jettee olii gaddeemtu rabbiin ilmoo keessiif haa mul'isu akkasii anaan mana ribaa ka'utti jira waan nama ribaa ka'e viidiyoo waraabuun jaalladhu iyyuu jabaan na qabattee yoo Sa'idoon viidiyoo gadhiise gadi hin dhiisu kan isaan ilaala. Yoo Sa'idoon viidiyoo gadi hin dhiisin immoo gadi hin dhiisa. Maaliif kan isaan ilaala waan ta'eef waan inni gadhiisu iyyuu hin beeku maaluma gadhiisa laatatu viidiyoo gadi nu dhiise. Dhugaa rabbii amma footoon kun nu cannaqaa iyyuu beektaa sa'aatiitti viidiyoo gadhiisu illee nutti hin himne silaa sa'aatii isaa eegganne iyyuu ilaalla. Sa'aatii isaas nuuf hin himne Sa'idoon akkasumatti footoo maxxansee biraa kutee laama dhugaa rabbii. Majoo fatanaa maalii keessa jira dhugaa rabbii gurbaan kun mee rabbi isaa falaaffisuu ijoollummaa kanatti olii gajjoon ji'anaa nyaatu. Yaa rabbii kee maal si godhe?